Akkuma itti qamamoo saamunaa barbaada. Keessa akkuma itti dhiqamteerti keessuma lolla'iiti darra kenneetiin bulluqa itti goona. Kana bulluqa mucattiitii yaa itti godhu. Tole. Amma deessuun jechuudha. Hammami kan ishiin akkana kunuunfamtu kan ishiin namatti gadi hin baane baatii meeqa? Haga ji'a lamaan baatu. Haga ji'a lamaa baatee naman argitu manuma keessa kunuunsan. Ji'a lamaan booda gabbaateetiin ija namaa qonnaa argiti. Haa ta'u fagoon deemtu. Yoo deemtee ji'a lamaan san xumurattee ka deemtu taate wayyittii jedhaniin wayyuudha isiin yoo baate. Kabajaa qabdi deettuun. Qanafaa kallachaa qabdi deettuun wayyittii. Wayyittii jedhaniin baaburatti hin turtu gabatti hin turtu. Dursa waa maraa kennanii kabajaadha ta kabajamti. Bakka isheen deemtutti? Bakka isiin deemtutti hawaasa keessa deettuun kabajaa qabdi. Kanaan kabajanii qanafaan battala asii kan eega qabaatte qanafaa kanaan namuu waa maraa dursa kennaafi. Waan gabaa bitattullee dura isii kennan. Baaburallee dura isii buusan. Waan bitattullee dura namni safaru isii safaraafi. Isii kennaafi. Malee isii dura namni isii afuu wannan jedhu. Aadaan kun ammallee jira? Aadaa kana jira. Aadaan Oromoo kaleessa akkana jira. Ammayyuu akkumatti jira? Akkuma jiraate akkanuma jira ammallee akka naannoo keenyaatitti aadaa akkanuma qabna. Akkasi. Amma nannallee dhiqattee naan jettanii guyyaa meeqa isheetti immoo kan nanna dhiqxanii? Kadhinnu yoo dhiira ta'e shani dhidhna. Guyyaa shani dhidhna hobaxaa jedhama. Yoo intala ta'e afuri dhidhna. Akkasi. Amma qanafaa kan haga yoomii dhiqatti yoo jette dhiira haga jahaati hidhatti. Amma ji'a jaha? Haga ji'a jahaa hidhatti. Yoo intala ta'e ji'a shaniiti. Morma gaddeeffatti yoo sanillee deettuun. Bishaan itti dabalimee itti dabaliiti bulluqa kana mucattiin tiyya quuftee naa nyaattu. Akka aannan baatuuf mucaa? Akka aannan daa'ima harmi aannan ba'uuf yoo waa quufte daa'ima harmi aannan baya. Laalame? Laalaati amma ga'uun ga'anaan jira. Maaliin waliin naa gara? Haxumaa waliin dhaana ati haxumaa kanaa waliin dhaan kunoo kanaan marqannaa. Haxumaa kanaan waliin dhaan kunoo isaan akkana godhanii waliin dhayan. Kunoo kanatti dhagana isaan waliin. Akkan hin baay'isne? Takkatti ni buusi. Dabalu? Mee dabalitti. Dabalaadhaati. Hin qorraatee? Bakka hin gayaa. Isuma ajjeefna. Soogidditti hin godhamu? Hin godhama. Soogiddallee hin qaban fuudha. Itti godhu? Itti godhee. Baay'ata? Mi'aaske. Maal bulluqisiin jettan kun akkuma marqaa furdaadha? Furdaan xixiqqoon qal'atanii hin qal'ata bulluun marqi jabaataa wasseenaadha marqi jabaasee kosseensisan akkas godhinee sareetti sochoosine sochoosi bulluun ilaafa marqi jabaataa wasseena. Amma bulluqa kanatti dhadhaan godhama moo akkuma dhadhaan itti godhamee dhadhaa bira dabarsanii dhadhaa itti godhanii akkasitti maankaadhaan nyaachisaani daa'ima mucattii deessu? Deessu akkasin nyaachisaan. Gollichi xinnoo dhiphatee fakkaata. Aaran nuukaan. Wuy keessa bu'ee na jala. Marakadhu ati sareetii ati na qarqaaruu keetiif ulfaadhu. Ulfaadhu sareetii. Bilchaateeyyuu. Bilchaatee qoriinaa dhuftu. Beeksisa miti bilchinniisa? Beeksisa. Beeksisa. Egaa hordoftoota keenya kan isin hordofaa jirtan qophii keenya ooltee bulteeti. Qophii keenya ooltee bultee har'aatiin godina Arsii lixa aanaa Dodolaa ganda baadiyyaa wayii deemuudhaanii aadde Hajjituutii kan jirru aadde Hajjituu immoo qe'ee isaanii gaafa dhufnu intalli isaanii dhuftee isaan biratti deessee reef ji'ayyuu hin geenye isheedhaaf bulluqa qopheessinaa naan jedhanii nyaata isheedhaaf hojjennedhanii dura bulluqa kan qophaa'u bulluqumti jedhamillee kun akkuma marqaatti kan inni hojjetamaa jiru
bulluqa sana erga hojjennee dhiyeessinee fi booda immoo marqa kan isin hin hojjennaa fettanii akkasumas immoo gaa nyaati maatii illee jiraachuu danda'a kan nuyi hojjennu guyyaa guutuu immoo waliin egaa kan hojjetaa oolla waan ta'eef amma tokko isin gargaaraa waliin hojjetaa oolla hojii manaa isin hojjettanii isin immoo hordoftoota keenya hamma dhumaatti nu daawwadhaa aadaa bareedaa waan gaarii argitu jedhee yaada ammallee turtiin keessan qophii ooltee bultee wajjin akka ta'u kabajaan isin affeera. Kun bareeda akkuma kan marqaatiin iyyuu qoriini isituu bareedduudha eega deette ta kabajamtuun tish isin bareeddu eega ilmoo naa goote eega ilma naa edaate eega fiixaan aggoote isituu bareeddu qorii bareedallee qopheesse haati mucaa haati mucaa haati baay'ee na gubadhee sodaadheen ture singum intala cimtu atu intala oromoo sabboontu cimtu galatooma amma sarratti nama dhadha dhadhaan asirra itti godhamaa gadi fuunee achi itti goona. Akkanatti addaan qabaa dhadhaa itti buusan akkana yoosan qabbanaa akkana addaan qaban ila kun akkana godhanii garaa isaa akkana adda qabanii yoosan qabbanaa'eetiin dhadhaan illee ossee. Dafeen qabbanaa'u miti? Dafeen qabbanaa'u yookaan akkana garaa addaan akkana hin qabini dafeen qabbanaa'u nama nyaachisu oo'aan nama nyaachisaa reeda akkana garaa adda qaban akkana godhanii akkasidha. Laawwa baay'ee nama gargaara dhadhaa irraa nyaannaa aanan isaa dhunnaa foon isaa nyaannaa gogaan isaaniillee barbaachisaadha. Dhadhaan kun gahee irraa naa baasi sareetii irraa baasi amma gahee bilchaate argaarta kunoo baqee baasirraa. Anaanuu hojii na barsiisaa jirtu. Baqee sareetii yaa rabbi si haa qarqaaru na qarqaartee mima asirratti dhimbiimneeti eega dhimbiimneen booda asitti buufna. Dhimbiimnee buusuure? Buusi asitti dhimbiimna haa dhimbiibamu. Akkasi micattiitiyya barakaadhu atillee. Ameen. Akkas. Mee isumaan itti qicime laana furi jala gasseensiseeti. Daawwattoota keenya bulluqi deessoo akkasitti dhadhaa bareedaadha kan baqsine asitti immoo itti naqaa jirra dhadhaa ga'e? Ga'e irra cambalaqeen argitu. Daftee waa nyaachuu qabdi kootu ulfaadhu dafii haadhatii asteen. Tole qaqqabnee kunoo. Haadha mucaa? Duraa turre? Koot. Tole. Asuma fiti. Turree dhufne? Maal turre bakka dhaqqabnee iyyuu dhaqqabne deettu. Kudoona haadha mucaa? Kunoo kan illee. Inko falti mucitti. Sini qabu himee ilaalu? Daa'ima kana qabee ilaalu? Nyaadhu. Deettuun bulluqa adduma nyaattee quuftee daamni harma daa'imaa ba'uufi nyaadhu dafiitii nyaata namni hambaallee marqaara nyaadhu dafii nyaadhu. Nyaadhu dafiiti. Ji'aan geenye jettanii? Deesse. Bultii 19. Ijoollee meeqan deette? Torba deesse mana barumsaallee kan galan jiru. Qaraanin baratanillee haadhuma dhiisanii bira daaggisee marayituu bakka Ishii koottoodha tiyya mee dubartii wayitu nu dubbisaa eeganaa wanna qarqaaruu wuyan jette keessummaa tiyyallee meellaatta keessummaa gumaata mucattii tiyya dhuftellee wal barattaani koottoodha tiyya.
keessan koottaa seenaa naa dhufu koottaa seenaa koottaa. Amiin amiin koottaa seenaa seenaa. Oluma seenaa koottaa. Nafaana seenaa o seenaa oluma seenaa. Rabbi sinaa kabaju ulfaadha oobishni baranaallee amiin haadhatiyya amiin amiin amiin. Gammachu makam ke kanaaf jennee ijumaa wal argina aadamateennaaf jennee dhufne baga waadhi si gammachiise baga gamma. Amiin ulfaadha ulfaadha. Amma ilma sii deette moo intala deette? Ilma naa deette. Umaata nagaa umaata nagaa. Sareetiyya koottu meeshaa kana dubartii jalaanaa kaasi koottu haadhatiyya. Ishii sareetiyya ulfaadha. Ulfaadha haadhatiyya ulfaadha. Ulfaadha. Tole ulfaadha. Keessummaa tana naa keessummeessita ol deemi. Tole tole adda hajju. Koottu taa'imee dubartii keessummaa tana naa keessummeessita. Adda hajjoon egaa namoonni gumaata mucaa kootii dhufanii naan jettanii namoonni dhufan kuni ollaadha moo hiriyaadha moo fira moo? Namoonni kunniin gumaata mucayyoo tiyyaanatti dhufanii warri firaallee jira warri ollaallee jira firrillee as keessa jira firri aantee kiyyaallee jira ollaan illee jira baay'een ollaadha ollaan natti dhufeet makarri oorruu jira namni jiga qaba dubartiin gara oorruu ariifatanii firoomaaf akkana rakkatanii ba'anii dhaabatanii naa keessummeessi namoota kanaadhaati yaada fiiti naa galchi. Tole tole tole. Amma ariifanne maal makarri ooddi jira ooddi gadhiifnee baane ariifannee wanuma kana akkamitti dhageennee teenna mucattiin isii deetteerti jecha dhageenneerra karaa sanuma gumaata kanaaf ariifanneetuma turannaa harkaa nama baddiisaniif jenneetuma ariifannee dhufne makarri ooddi jira ambi ooddi jira kana rakkoma ofi gaccabsineetuma maqaa isiitiif dhufne haadhatiyya hin ariifannaa. Maal ariifattanillee kaleessa mana deettuu yoo seenan afaan qullaan baanii deettuu afaan mana deettuu seenanii afaan qullaan baanii waa afaaniin qabdanii waa nyaattanii waa dhuddanii baatanii kanaaf micattiitii harka keessa ariifadhuuti keessummaa tana naa keessummeessi ol ka'i. Tole tole tole. Ni meet akkasi gargaaru? Ijoollee naa barakattu isiin akkasi. Marqa bareedaa wayii marqa bareedaa. Ayyi. Yoo. Haadha laaliin telefoonii jedhaa miira warri akkuma keessan hin marqine. Marqa akkasi marqa xiixee bilchaatee marqa bareedaa marqa garbuu galeessa marqi Oromoo maqaa qaba. Raafaaf nuu miira. Baasa. Amma osoo fira bira dhayna ta'ee yookiin deettuu tana bakka biraatitti itti dhayna ta'ee bakka biraa deemuu osoo barbaanne dhadhaa kan akkanatti itti naqnee akkana qabanneen deemu. Nu jalaa jiga waan ta'eef dhadhicha gatti naqnee isa kana deebinee cufna. Marqumaan cufama. Marquma kanaan cufna.
kana goonee marquma kana walitti deebisnee gubbaa isaa kana sirriitti cufna jechuu akka dhadhaan kun keessaan jiineef. Amma garuu hin qabbanaa'ullee miti dha. hin qabbanaa'ullee maali hin qabbaloina tokkoffaa qoriin kun hin qabbaneessu. Hin qabbaneessu karaa dheeraa deemuu danda'a yeroo dheeraaf turuu danda'a. Hin qabbanaahu amma garuu nuti asumatti keessummoota gumaata deettuu bira dhufanii fi maatii mana keessa jiruuf qopheessine waan ta'eef isa kanan cufnu akkanumatti dhiyeessinaafi jechuudha. Tole finneem. Bakka xumurri kun. Eebbifama hojiinaa salphiftanii malee sichi marqan ture. Ilagaa daawwattoota keenya marqaa deessuullee agartaniittu kan deessuu dhadhaa qofa kan itti nam'ee deessuu garaa gubaa jedhanii. Kani warra gumaata fidee kan maatii garuu barbarree illee itti godhameera akkasitiin kan inni qophaa'ee kan inni dhiyaatu maatiin illee laaqana isaa kanuma nyaachuuf jedha jechuudha. Girmaan foota taate qofa. Kunoo laaqana fidee. Kayeennu. Laaqana fidee. Kan nyaatamu Koota ol deema. nyaadhu ogummaa keenya immoo nutti himtaaga. Oo fiddanii ishii ulfaadhaati bakka marqadeessuu nyaatee ka'ee loon faarsa loon jiin kun akkana jiidhee namni looniin jiidhee loon faarsa namni nyaatee eega ka'ee quufaa jedheeti wal eebbisee loon faarsee uumaa fiiti. Hordoftoota keenyaa kan isin hordofaa jirtan egaa ETV Afaan Oromoo qophii ooltee bulteeti. Qophii ooltee bultee har'aatiin godina Arsii lixa. Aanaa Dodotaatii kan jirru qe'ee deessuuti. Adde Hajjoon mucaan isaanii deessee gammachuu mucaa isaanii firoonni isaanii hiriyoonni isaanii akkasitiin wal sassaabaniiti gumaata fidanii dhufanii. Gumaata erga fidanii boodammoo akkasitti kunoo marqaan qophaa'ee fi marqaadha kan nyaataa jirru aadaa bareedaa aadaa namatti toludha. Egaa ammas yoo nu waliin turtanii kana caalaa waan baay'ee argitu waan ta'eef turtiin keessan ammallee qophii ooltee bultee wajjin haa ta'uun isiniin jedha. Ani marqaa koo nyaachuutti hin deebi'a isin immoo nu daawwadha. Qophii ooltee bulteeti kan isin hordofaa jirtanii kan jirru immoo godina Arsii lixa aanaa Dodolaa qe'ee Adde Hajjooti. Amma gaa akkuma ilaalaa jirtan kana Adde Hajjoon mucaan isaanii deessuudha ciisteerti. Ollaan hiriyaan firrii ollaan illee jira hiriyaan illee jira firri illee jira naan jedhaniiru gumaata fidaniiti kan dhufanii. Mee namoota gumaata fidee dhufe kana waliin immoo daqiiqaa muraasan tura ammallee nu hordofa.
Anaa dhufu jedhee mee maqaa keessanii nu jedha. Ana ayyaluutu kee jedhani. Waan gumaata kanaa waan aadaa sin gaafadha gumaata maali gumaata kan geessanii amma gaa akkan isin argee aannan illee jira marqillee jira qorii adda addaati kan isin baattanii dhuftanii mee deessuun hoggaa deessuu gumaata akkamiiti kan fuudhamee dhaqamu akkasitiin gareen deemamamoo mee maal fakkaata? Gareen jaalala isii waan qabnuuf gareen deemne aanan cuucoo fuunee marqa qorii qabannee micciirraa aanan akkasiin gammachuu isiin nu gammaddeef ka obboleetti illee ka haadhaallee gammachuu haara waan kaadee itti dhumne. Mee amma fakkeenyaaf gaa akka aadaa naannoo kanaatti mee kabajuma deessuun qabdu maal fakkaata? Kabajaan deettuun qabdu yoo deettee jette ulfinna guddaadha. Ulfinni guddaan jechuun yoo deettee jette kabajaa abbaa warraallee ollaallee haqa ollaarraa qabdi. Haqa saniif ka'ee itti dhufa. Gaafa siin deette kana gammachuu haara qabdi diidan baatu haga ji'a jaha ulfinnaan kabajaan mana ofii ciiftee kabajaan ilma ofii guddifattee gaafa siin diida baatee ollaa ofii dubbiftee aanan qabatanii dhadhaa qabatanii gaafa siin balbala namaa dhuftee mataa isii ibsanii gaadhabellee garbuu okota buusee fi ulfinna kana baattee galti. Ganafaan seera qabaa uumaa ofii qabaa gaafa ji'a jahaa geessitee horii ooftee jabbilee siinqee qabattee horii ooftee qanafaa ofii gaafa ji'a jahaa kana gaddeebiftee dhadhaa mataa irra kaattee gaddeebifti. Uduu isiin qanafaa kana boqachiisin hin boqachiisan. Uduu isiin qanafaa kana boqachiisin yoo dhiirti arrabsite yoo dhiirti dhaante dhaltii tiyya dhaananii ana waamanii jettee dubartiin takkatti nafuu uduu qabne balbala namicha saniititti achitti safartee dhaltii akkasii irraa qalattee irraa uffattee geegessanii innillee abbaa warraallee mana ufiiti ulfinnaan eegee innillee qalee achi galanii ulfinnaan isii achitti galche. Dhaltooti yaadaanaani aanawaa. Dhaltii muchaanaani yaadaanaani aanawaa maanii. Isinudha namtanii dubartii nyaatee isinii weeddistee beekti? Weeddifteerti. Didikkayyoo nana tadikkeessa dananoo rateete nanama fadeete mama jedhatti yaada. Tadikkeessa dananoo rateete nanama fadeete mama. Didikkayyoo nana tadikkeessa dananoo rateete nanama fadeete mama. Didikkayyoo mana tadikkeessa dananoo rateete nanama fadeete mama. Fattee mana dirree fattee noora teete nanama fateete mama. Tadikkeessa nanama fateete mama.
Didikayo manata dikesa nana lora tete nana mava tete mama. Didikayo manata dikesa nana lora tete nana mava tete mama. Amma ga mana tarreeffattee mana xiqqeeffattee jechuuni mana dirreeffattee mana xiqqeeffattee jechuun manni kee bareedee mul'ata garuu dubartii tuffatteedha waan akkasiiti. Dubartii tuffattee diqqeeffattee mana arrabsite. Kanaafuu illee badiisaa waan beekuufi dubartoota warra yaa'ee itti weeddise kanallee affeeree itti qalee galchaa jechuudha. Ulfinnaan galchi. Fixatee yakka fixatee yakka isii diqqeessee arrabsee san fixatee ulfeessee mana isii tiksee. Ishee dhiifaman gaafata? Gaafata dhiifama gaafatu qaluu itti uffisuu daadhii buusee madaala maala jedhama. Kanaan fixatee kanaan galchi. Haadhati yadatii tilee keessummaan deemaatti meeshaa fuudhiif haadhati yadatii. Tole. Kana geggeessinaa ofirraa. Tole nan fidaamu. Ulfaadhaa rabbi isin haa qarqaaru ulfaadhaa. Ulfaadhaa galatoomaadha tiyyaa ulfaadhaan. Obboore marqaan keenya kun akkam? Bareedaadha akka aadaa duriitti gootan akka aadaa durii nyaatni na dhiisin jedhu. Addee hajjooni qanafa kan jedhame isa mataarraa kana miti? Mee callee kana moo sakka mukaa kana moo kamigaa qanafi? Qanafaan kana muka kaaroo irraa bocama. Muka? Muka kaaroo jedhamu irraa bocama. Kaaroo muka falaati. Oromoon kalee ittiin falatti. Muka kana muka falaati. Xiribbaa dhaabatteetiin isaan malkatti illee obaatu tulluutti illee obaatu akka xiribbaa dhaabdeeti. Akkana hirpha keenya gadhaabii jetteetiin ittiin falatti. Kaaroollee mukuma argan irraan bocani. Muka falaa kanarraa bocaniitiin callee ammoo haa bareeduu biratti haa bareeduu inni haa bareeduuf itti godhame malee munni wanni fayyadamu kun qanafaa kana. Isa kanatu bareeda isatu fayyada. Isatu wayyuudha. Mee muka kaaroo kana ookutanii abbuma argeetu dhaqee muramoo namni muru abbaa qabaa moo calluma jedhanii abbumti argee abbaan argee muru muka kaaroo kana abbaan argee muru deettuun tun yoo deette abbaa warraattu qanafaa namaa boca namni anillee haadha ta'eef mucattiiti yakka'ee qanafaa itti hidhu isatu muree bocee midhaassee walqixxeessee fideet itti naa hidhaa hoo'aa jedhee fideen akkenna. Eega inni fidee midhaassee callee gamaa gamanaa itti direeti itti hidhaana. Isatu boca abbaa warraattu boca. Malee namni biraamu. Gaafa hoobaxaati wanni kun beeku. Gaafa hoobaxaa dhiqattu kana bee gaafa san itti hidhan. Guyyaa isaa itti hidhan. Gaafa guyyaa shanii jechuudha hoobaxa. Yoo intala taate afuritti hidhatti. Yoo dhiira taate shanitti hidhatti. Shanitti dhiqattee guyyaa shanaffaatti hidhatti yoo dhiira taate. Inni muree qopheessee bocee lafa kaa'amasi. Amma gaafa isiin hoobaxaan isii kalaayee jedhee hadha hoobaxaadha jedhee deemee kaaroo tana fidee kaaroo fidee mana kaayee guyyaa san bocee mi'a gamaa gamanaa itti diree ana itti hidhan akkenna. Bocee nakkenna hoo itti dhiqanafaa jedhee nakkenna. Addaa ijoollee shannaan jettanii dubara sadii dhiira lama jettanii hojjetaa mootummaatii moo maal hojjetu moo akkasuma immoo haadha maatii ta'anii moo amma gaasheen shanaffaan kun haadha ijoolleeti. Warri kaan hojiin isaanii maalidha? Ijoolleen marrinuu hojii qabaniiranii hojjettoota mootummaati. Marrinuu hojii qabanii hojjetaa mootummaati. Ishii deesse kana malee? Ishii deette kana malee tuuwwan marrinuu hojjetaa mootummaati hojii qabani. Hojii argatanii hojii godhataniiran hojii uummataniiran. Marri isaaniitu warra baratee fixee hojii ofii qabatee hojii mootummaa qabatee akkasii hojjetaadha. Abbaa warraa keessan eessaa hojjetu? Abbaa warraa kiyyaa suma Shaashamannii godina Arsii lixaa achi dalaganii hojjetaa mana murtii dalaganii oofisara seeraati akkasii achi hojjan isaaniillee.
Nama wanni anda gadhe wayii jirti sa'aatiin illee nu jalaa deeme silaa gabaa dhaqnee waan takka deettuudha bitee waan gabaa irraa bitutti jira amma yeroo achi deemina jala gabaa dhaqnee osoo binnee deebinee boqannee wayya malee amma gabaan nu jalaa sa'aatiin deemee haadha tiyyaa. Gabaan fagoodha moo as dhiyoo jira? Gabaan dhiyoo asuma gabaan asuma. Miillaan deemna moo waan akka baajaajii yookaan? Yoo baajaaj baariin illee yoo deemne gaariin illee deemne lukaan illee yoo deemne rakkoo hin qabu asuma gabaan. Dafnee geenyaa deebina ishee haadhatiyyaa. Meedaa fi laftillee nu guyya'ee sa'aatiin deemee deettuu sanii waa bibbinnee gabaarraa dafnee deebina. Mee yoo arganne gaarii maan deemna gaarii yoo arganne karaarra gaarii arganne dafnee gabaa lafti nu guyya'ee dafnee deebina. Gabaan fagoodha? Gabaan baay'ee xiqqoo achi furatti malee gabaan hagana fageenya illee qabdu xiqqoo ishee achi furatti. Amma geenye deebina. Geenye haadhatiyyaa birri. Daddafi. Sunoo maaliin? Mee geessi as kennis? Adda hajooji gabaa dhufnee waan bitannu bitannee qeetti deebi'aadha kan nuti jirru aduun illee dhiyaadha kan isheen jirtu waan binnu binnee gaarii keenya yaabbannee gara qeetti deemaa irraa ammallee isin yaadaan nu faana ta'a. Akkanatti deemuu na jala na qarqaaruu kan keetiif ulfaadhu. Mucattiin nana guddadhu atiin. Amiin. Dadhabbii koo caalmaa eebba keessanti naa caal. Ana haadhatiyyaa galle. Galle. Ana. Galti nagaha. Homaan jennu. Addaaju. Hoo. Amma gabaallee dhannee dhufne. Aduunis garuma dhiyaatti deemaa jira. Amma dadhabnee gabaa deemnee amara bibbinnee akkas taanee dadhabnee dhufnee karaa dheeraa deemnee dachaane amma mee xiqqoo hin boqannaa ijoolleen buna danfistee nu haa kaleessitu nu boqannee yoo maal qaba. Anuu dadhabee dhugaa. Dhugaa qabda. Ammatu deessuun hin jirre ta'e oolmaan keessan attami hojiin keessan? Osoo deessuun hin jirre ta'e maali baateen naaree hin deemnaa yeroo makaraati gara oorruu deemnaa. Midhaan haamna qotee bulaa waliin dudda hidhannee na dooguurra yoo inni haamu abbaa manaa yoo haamu dubartiin na dooguurti quduu isiin hin jirreefi maal ta'a akkanatti hin teenu. Abbaa warraa keessanis waliin agarree carraa ta'ee isaan shaashamannee hojjetu nuun jettani. Hojiidhaaf guyyaa hojiiti guyyaa dalagaati dalagaadhaaf deeman malee osoo as jiraatanii isin dubbisuu danda'an. Yoo rabbi jedhe deebinee wal dubbifnaa wal isin barsiifna. Gaaf tokko wal barattanii yoo rabbi irraa taate wal barattanii abbaan manaa kiyya nama cimaadha nama hojiiti maraa hojaa maasaallee hojjata qotee bulaallee qaba qonnallee qaba hojjataa mootummaatillee karaa biraatiin karaa qonnaatillee hojaa abbaan manaa kiyya nama cimaa wayiiti nama dalagaati. Isinuu dubartii cimtuudha kunoo abbaa manaa keessan dinqisiifattu. Ishi maqaan kee Badriyaa Umar jedhama. Badriyaa mucaa addee hajooti. Abbaa keellee manatti nagarre har'a qeedhuma keessan oollee ati immoo amma dhufte. Amma hojjaa qaba. Hojjaadha amma dhufaan jira. Sanumaa fi haadha koon dubbisadhee wayita as godhu karama kanaan haadha tiyya gargaaruudhaaf as godhe. Dubbistee darbuuf. Obboleettiin keessa deessee ciisteerti. Ishii ilaaluudhaaf jechuudha. Haadha akkamiiti mee haati kee? Haati kiyya haadha baay'ee cimtu. Haadha jecha ittiin ibsuun qabu. Sababni isaa haadha duudhaa fi aadaa uummata Oromoo ibsuudhaaf halkanii guyyaa hojjettu. Isa qofaa miti uummata keessatti oomishaaf oomishtummaa dachaadhaan dabaluudhaaf akka dhiiraatti haadha kutattee kaateedha jecha. San qofallee osoo hin ta'in ijoollee shanan hin qaban jettee atama kaastu kan nama dudda hidhatee nu barsiisee sadarkaa kanaan nu gahe jecha. Hojii mootummaarraa dhufaara siin jedhe hojii kanaan kan nu gahe abbaa keenya cinatti haadha kana jechaadha. Kanaaf haati baay'ee haadha cimtuudha, haadha beekamtuudha, haadha hojjettuudha.
hojjettuu mootummaa jechuu koo osoo hin ta'in haadha hojjettee dafqa ofiitiin bultu jecha adda duree dubartoota ta'uu nama danda'u jecha. Buna isin danfisaa jira. Yaa bunni kiyyallee danfee iddoon jirru Arsiidha waan ta'eef Arsiin buna gurraachaan dhuddu akkuma dura ummaan tiyya kaasaa turte nu biratti aadaa Oromoo keessatti bishaan nu obaasaa yoo jedhan aanan obaasa. Kanaaf akkanatti aanan adii goone dhunna waan ta'eef akkasitti isin danfisuu barbaadeeti. Guddaa galatoomee sirriidha. Arsiin looniin illee beekama. Garbuu qofa miti. Adda jiru. Amma tokko dadhabbii baatan. Dadhabbii baanee ijoolleen kunoo mucattiin tiyyallee buna nuu danfiftee baay'ee dadhabnee deemnee karaallee deemnee hojiillee guyyaa walii gaffiinnee waa dalagaa turre deettuudha waa godhaa turre keessummaallee galchaa turre amma dadhabbii xiqqoo narraa badeema dadhabbiin na dhiisee kunoo buna dhugaa buna Oromoo adii san buna aananii kana dhugaa buna gurraacha osoo hin ta'in buna aananii buna adii kana dhugaa. Badiree Waaqayyo ishee haa eebbisu. Buna aannanii nuu danfistee islaammoo buna kana sanuma danfisa ture. Fidee hojiirra ishee buuse. Eebbifamis haa eebbisu. Amiin 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 amiin. Barakattu karaa rabbii dubbisee guddattu isiinii kun buna nuu danfistee silaa sima dadhabee gahii nu jajee sima hujaara ani silaa leewa boqotaara du'aati jirtu jaan jiru hinu jajettee kaleessa akkuma dhufte haadha tiyya si qarqaara si bira dhaamadhanaan jette rabbi si haa qarqaaru sillee ulfaadhu ati. Inaa isin gaafachuufan ture gaafa mucaa keessan eebbistanii anaan immoo nan eebbisanii laata ileen isin eebbisaa. Siyyuu ta'ee eebbifamtee keessummaa san fakkaattu narraa galchitee rabbi si haa eebbisu. Ameen. Amin. Amin. Isinillee fayyaa ta'a. Ganaa dhala dhalaa sun ta'in dhala dhalaallee darbaa argaa umurii dheeraa immoo isiniif haa kennu ammallee. Egaa kabajamoo hordoftoota keenya godina Arsii lixaa aanaa Dodolaa qe'ee aadde Hajjootti turtii taasisnee qophii ooltee bultee keenyaa har'aa kanumaan xumurreerra waan nu daawwachaa turtaniif galataaf kabaja guddaa isiniif qabna nagaatti.